Paulos yama ulte. Paulos mal goch. kennaan gurbaa tokko waan jee qalee ustaada kennaan waan jee gurbaa tokkoon gurbaa tokko jira dhufee gaaffii gaafate ati kiristaanaa miti peenteedha jeeni beekte hoon peenteen amantiidha jeen peenteen Martin Luther King taaksii waan hidhaa kafaluu dadhabeetti fincilee taaksii maali ellaa taaksii kafalan Kennaja. kennaa tokkos jee ayi waan Martin sagalee jira mi sagalee jira Martin Luther King taaksii kafaluu dadhabee fincilee jee Hai, edan pente irratti onne horuf dema. taaksii kafaluu dadhabeetti beheje taaksii kafaluu dadhabee beheje Wallahi khakkasati. olar kisime tara takka walen difama jaati yana dura gabbe deeka takka fulte biya olar kisi difama jaati waliin jaa Abodi si usita qotu na biragal cha bakka inni ashir bueta na biragal cha. Kami wajjin difama jansa. Kami sila wanti ni difama juntun. okay Enyu wajjin difama jarabbi asdadu. Paulos lama adala tuja. Tokkichaan dura dhalatee biyyoon laaqame qaata tortore. Kunno raamoo baasee jaa macaafni nu. tokko khamisa kan kenna stop kenna deemdu gaade farshoo dhugu jirta mara sabti kala deeqani maalta ko deemdu gaade yeroo akkam naguma fayye Paulos beeta nama jannata sadaffaa ol seenedha baay'ee nama dansa jannata keessa turen Paulos eenyusa Paulos jannata sadaffaa keessa bashannanaa ture ture achi boodoo Egaaf achi booddee gara Itoophiyaa kana dhufe Dachito fayyisa ashir naadiseeti difama. Fayyisa lakkisa fireeshii kanarraa xiqqoo tokko irraa hooqame mee fayyisa dhaggeeffadhu. Eenyutu jannata keessa ture? jannata sadaffaa keessa ture Paulos Paulos eenyu? Paulos inni maqaansaa duraa Saa'ol jedhamee waamamu sun Saa'ol eenyuti? Saa'ol eenyu? Paulos duraan Saa'ol jedhama beekta maqaa nugusaa qaba. Saa'ol eenyuti? Maqummaan isaa duraanitu Saa'ol eenyu? Saa'ol jechuun isaa durumaan mootummaa Israa'el irratti nugusa jedhama. Saa'ol eenyuti? Takka Paulos eenyuti? Paulos toleeraati. Obboleessa Diqaalaa godaana guddattee hunda fiddeemnu mataan garagaraa guyyaa qiyammaa fugaadhu. Mee waan namni jannata seentu dhabamteetuma rabbitti amani ati warri maastishiituu sigalee takkaa jecha akka keetii kana jiru. Paulos eenyu? Maaliif dallanta gaafa inni toleeraa ta'e maal rakkina qaba? Paulos eenyu? Toleeraan kee haa dhiisi kaasaa amantana itti nangeessi waan biraatti kara biraa hin jiru. Hin dubbadhu ama. Hin dubbadhu. Maaliif toleeraan hiriyaa abbaa kiyyaatiin tokko. Tole waan siin jiru Paulos eenyuti? Paulos abbaa isaa barbaadde? Paulos eenyuti ka jannata ture kun? Paulos Yesus Kristos. Yesus yoon fuudhe eenyurraa dhale? Intala tamirraa dhale? Hafuuraan dhale. Amma dhaleeti jira maan? Ati aluu hin dandeessu ati nama jaataateef inni beektaa Damaasqootu deemaa jiruuti Kiristoositti mul'ateeti kuni odaa hojii konaata. Zeeni dubbadhu na jalan dubbatiin gaa bibi. Maalis yelan dubbannee miti ati sheekeenyuuf seete boo tanaka. Ani hajii yeroo lama beektaa hajii yeroo lama deeme ati amma sheekii mammadda keessa. Gabreeluu takkaan deeyne ati naansi beekaati. Gaafa harar deemne beektaa Islaamnis Ortodoksiin kunis hin gugguufa. Ani inki maal jechuudhaan irraa gadee qabannee jira.
Isaa booddee qeesiin tokko ol seenee birrii nurraa guure adiin kennu jee cal jee man ilaale. Islaamnis keessa kaaya, Ortodoksiinis keessuma kaaya. Isaa booddee maala jennaan qullubbii garbeellii toddana jira jennaan. Oh, sorry jeen bira darbe. Ma Islaamni kun Islaamuma durii Itoophiyaa sana biti hambiraatu jira. Simee deeqaa takka. Gaaffii Paawulos ilmeenyu ijoolleen irra nu deebis please. Diqaalaa Minilik waan barreessinii baafadhu as jala. Okay, waan isin jedhu Fayyisaa Paawulos ilmeenyuuti. Paawulos booddee ma barbaadna maqaa abbaasaa. Namni abbaa beekametti namni abbaa dhalate namni abbaan beekamne dhalate abbu kudhanitti isaa miti horteensaa shanyiinsaa abbu kudhanitti mootummaa waaqayyoo mootummaa bara bara hin seenu mee eessa jira where is my phone Inni durumaan iyyuu hold on hi welcome okay us daqiiqaa takka wayin si fiduu deema aya dubbadhu Andree kastaman na bira jira. Eeshi. Jannata sadaffaa keessa ture naan jaasi. Jarri rabbiin sodaatu usa. Maqaa waaqa Israa'eliin jee gurbaan sammuun isaa galabbatamte tokkoyyuu. Ooy mee ammasi taane wangeela sikoondii ma tokkotti madda namoonni kun Waa takka wangeelli ati himtu kijibni ati himtu asittiin dalagu maayikii kee qabadhuun siin jee sii baasutti jira viidiyoon sii baasu deema viidiyoon sii baasu deema tole. ati maaliif namootatti gufuu taata namni haafayyuu si bichaa biti beektaa uummanni kun wangeela ga'uu qaba. Namni dhukkuba. Namni dhukkuba as hin jiru. Ati milishaa baqatta uni wataadara Itoophiyaa qabnee gurra isaanii micciirra. As laali biroo qaaca. Maal jaa kun? Namni abbaa hin beekaminiif dhalatu waldaa waaqayyootti hin lixin shanyii isaa keessaas hamma dhaloota kudhaniitiitti That is the Old Testament. Kaakuu koophaa keessanii. Diqaalaan abbu kudhanitti illee sanyii isaa keessaa illee jelal. Abbu kudhanitti sanyii isaa keessaa hamma dhaloota kudhaniititti waldaa waaqayyoo lixin. Inuu jannataami waldaa waaqayyoo tun seenu Paawulos. Suni seera Museeni. Uni በምሬት ነው የዳነው። እስቲ ወደ አማርኛን ቀይር ዛሬ። Hindalagu. Suni nu biratti ነው ጀቱ ኩኒ ክርስቶስ ገቲ ከፈላን ዋጋ ከፍሎ ነው እኛ ዳነው። Macaafa haruma iftiifeetan jechuun waanuma isinitti waanuma das afatuminuuna bibaad alkitaabi wa takfuruuna bibaad famaa jazaa'u mee obboleessoo garii kitaaba keessaniitu itti amantanii kitaabuma kana kitaabuma xabbasamaa kanaawu cinaatti amantanii cinaa diddanii isa isin akkamiin dhagayni keessan ያኛ የእስላም ነው። billah الشيطان الرجيم والله ربي سنها كتلشوا أبو ربي سنها Hamzee kana follow godhaa. Mee gaaffii tokko gaafa Habiibi gaaffii tokko si gaafadhu sila ijoolleen deebisuu didanii. Okay, nama rafu jiruun gabbuusaaf. Xalahaan ni jirta. Xalahaan gabbuusaa jira. Okay, gadiin buusaayyee. Abbaa mana buustee ati immoo eessa teessa? Ani asumaan si gubbaa ta'a yeroo hunda asuma gubbaan ta'a. Unama gubbaa taa'uuf gajjallaa taa'uu biti jaannata galuutti bu'aan malee. Lakki ani si gubbaan ta'a jechuun rakkinan qabu. Doo woori.
dhaggeeffadhu haa jannanni samii gubbaa jira ati na jala jirta jechuun azaabni dachii jala jira ati dachii jala Gaaf gubbaa tokko sana dhaggeeffadhu. warra gubbaa saniiti ati warra goodoo kanaati. Dhaggeeffadhu. Gaaf tokko nama Itoophiyaa waamaniiti Keeniyaa keessatti charchi deemaa jira. Ayyee. Ani xiqqoo tureen eddee makiinaa sana nageenyaan duubaan na kaa'an makiinaa sana. Gaafannee cherchii keessatti faarfannee isaa booddee maqaan biraati. Nama Itoophiyaa irraa dhufee Paaster Faayisaa Toleeraa isatu dura nuu eebbisaa jedhan. Warri na wajjin dhaqanii hundumtuu hin qaanayan. Maaliif gubbaa taa'uuf gajjallaa taa'uu biti waan na jaannata seenuudha. Yaa Kiristoos iyyuu beektaa godoo harree keessaaf godoo hoolaa keessatti dhalate numti waaqa ta'e. Namni isa wallaala. Namoonni isa wallaalani godoo hoolaa fi godoo harree keessatti dhalate. Maal booyuuf deemtaa duba? Maal imanni akkana booyin nutti? Hin boo'ate ko maaliif ati? No. Maal imanni akkasii? Inni waaqa ta'ee sun achitti dhalate. Dhaabbadhu sawaabni siin kafalamu booyin sawaaban qabdu booyin. Sawaaban qabdu waa takka waan namni sii katabu hin jiru boochee booyuu baattee waa takka qalamni sii katabu hin jiru ifin laffa'ini boocheen hin boochisin. Ani nama jaannata namni naa barreessu baate addunyaa kanarraa kaanaan ani jaannata qixxa lamaan jira. Museen lafaa ka'ee Daawud jannata kana sa mee fayyisa Daawud lafaa ol ka'anii welcome bro karibuni faddal na jedhan. Ariibuun isaanaas hin jaani dhaggeeffadhu. Obboleesso namni tokko jannanni kun mana qabaleeti isaa. Abbaan jannata kana uume eenyu? Jannanni kun mana eenyuuti isaa? Mana qabalee koo Itoophiyaa keessatti hin argattu amma. Okay, jannanni mana eenyuuti? Mana keenya Yesuus Kiristoos hunduma isaa dhiiga isaatiin nu qulqulleessee mootummaa Waaqayyoo sana gala. Jannanni mana eenyuuti? Mana Yesuus immoo mana Waaqayyooti? Mana abbaa isaati. Kanaafuu abbaan isaa yoo isinii fi eessa dheettan isinii fi Yesuusumaa zorbal manni xiyyaa yoo jee. Injeu Yohaannis boqonnaa 5:22 irratti Yesuus akkasii abbaan akkasii firdii hundumaa nama tokkotti hin faradu firdii hundumaa ilma kootti dabarsee kenneera inni sun Yesuus hin faradu bar. Yesuus hin faradu jee bar. Ayya firdii ani faradu qajeelaadha jee. Ani faradu jee. Yohaannis 5:30 irratti maal jedha? Ani faradu jee. Waangelee Yohaannis 12:48 irraa dubbisi. Yohaannis 12:48 irraa dubbisi. Ilaanga 50 dubbisi. Maal jaa? 49 dubbisi. Ani eessana tuffatee dubbii koo dhaga'uu dideetti. Ani hin faraduu. Eenyuree kan faradu? Hattishoo. Maqaa Yesuus hin maarame. Ani wayin hattishoon tun ta dubbii barbaadiiti malee hattishoo dhugaatii mi barbaadu. 12:48 amma? 48 fi 49 mayyuu dubbisi. Aye eebbifame. Booddeen dubbisa. Eeshi. Okay. Yesuus Kiristoos tokkoffaa duraatii yoo dhugaa bee dhugaan isaa fudhatamaadha moo soba? Eenyu? Yesuus Kiristoos. Mee irra deebiitii bal'isinatti. Yesuus Kiristoos yoo dhugaa bee dhugaa ba'uunsaa soba moo dhugaadha? Ni fudhatama moo fudhatamu? Yeroon fudhatamnetti saboota Yihuudaa biratti hin jira garuu inni waan hundumtuu akkasiin hin jenne Yesuus dhugaa yoo ba'e yoo ofii isaatii dhugaa ofii ba'e dhugaa ba'uunsaa ni fudhatama moo hin fudhatamu? Hin fudhatamu. Hin fudhatamu mi? Kanaaf seeraa hodho dhaab. Waan sana hin ganneeti ammayyuu. Hallelujah. Sitti seentee jirti yaa bareedaa kiyya.
Dhugaa maaliif ba'uun isaa yoo Iyyasuus yoo ofii isaatii lubbuu isaatii dhugaa ofii bee dhugaa ba'uun isaa ni fudhatama moo fudhatamu yoo fudhatamu naan jette Waaqayyoon dubbatee Waaqayyoon eessumatu jee dhaggeeffadhu yoo an ifii ko dubbadha ta'e dhugaan ko hin fudhatamu garuu namoonni duraan ergamoonni fi warroonni Museen fa'aa dhugaa naa bayaniiru kitaaba keessan keessa jiraa jedhe. Fidi bakkatti dhugaa ba'aniif kitaaba isaanii keessaa. Fidi bakkatti dhugaa ba'aniif. Haayee Yohaannis boqonnaa tokko yoo gara Museen bakkatti Museen Iyyasuusiif dhugaa ba'es kan. Museen boo. Yohaannis boqonnaa 3 Yohaannis keessa Museen hin jiru namicha fila Museen kakuumoofa. Boqonnaa Yohaannis boqonnaa 3:14 irratti Yohaannis boqonnaa 1 wayi Kiristoos kan inni dhugaa ba'e awwaan kana dubbanne akkinje bakkatti Museen kitaaba kakuumoofaa keessatti Iyyasuus nama akkanaati jedhee dhugaa ba'eefas kan. Sana yeroo biraatiif daayye. Ishi. Yoo peenteen jiraatan mee carraa kenniifi? Peenteen si caaleessa jira. Lakki xiqqoo tokko ani namoota baay'ee gara kiristaanaatti fideen jira amma yoo fireeshiin jiraate as keessaa carraa kenniifi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fila. Nama ammaan tanaa beellama jee kana deeyniif irra guuruu kanatu islaama gara kiristaanaa fiduu danda'a. Gadda nama antini tokko naannoo Israa'el eessa Joordaanoos moo Joordaanoos yani biyya tokko. Sanduraanuu kiristaanaanis. Isaa booddee asitti argee nissaa gashisiisee ati kuffara na goote moo jedhee na gaafata lakki kuffaran singoon gaafa si kaatu jaannata seentaan jedhe. Bismillah sheetanii ingiliffa xiqqoon caccabsa. Qalbii jijjiirratee na biraa deeme. Ati malee shaadaa qabattee natti hin fakkaatu isa Fayyisaa. Wayii sirreessaa fi Fayyisaa. Ani shaadaa addeen qabadde gan ati yoo gaafatu hin dhalanne ati ijoollee beekta. Akka wal dhabnu ni feeta akka wal lollu ni feeta. Nama meeqatu wal lollee addaan baane nama meeqa. Okay dhaggeeffadhu. Naaftu ni haaraa biti. Dhaggeeffadhu siifin himaa namicha maraataa sheekan qabne amantii teenya hin tuqin please. Ana amantii keessan tuqu argeera. Argiteetta. Har'a hojii guyyaa lamaan si arge. Wayii maarratti. Bareedaadha. Qur'aanni keenya qoosaan ta'u yoo hin beeyne na barsiisaa jii baradhu. Wayii quraana eenyu dubbate? Bismillahi shayxaani rajiimii jette. Jechi kun islaama biratti jecha dogongora guddaadha. Rabbi birattis qur'aana taphachuudha jedhama kun. Yoo hin beeyne na barsiisi jee. Sorry. Aayee mee kitaaba keessa bakka tokko naa dubbisi. Dhaggeeffadhu siif dubbisa rakkoon qabu. Wanni ati jettu Bismillahi Rahman Rahim jetta. Khuni maqaa rabbiiti. Inni lammadaa yoo shayxaana galfachuu feete a'uuzu billahi minash shayxaani rajiim jetta. A'uuzu billahi minash shayxaani rajiimii fi Bismillahi Rahman Rahiimiin adda. Amma ati keette. Mee jee isa seexanaa sana dubbadhu mee isa seexanaa sana dubbadhu. Katabadhu siif kataba. Katabadhu. Aya. A'uuzu billahi من الشيطان الرجيم منا هاي من شيطان الرجيم رجيم jechuun maal jechuudha inni uma darbama eessarra darbame yaa rahmat rabbiitirraa darbame dhaggeeffadhu jechaa tireefu jette suni bismillahi shayxaan rajiim jechuu hiikaasaasiim bismillahi maqaa allahatiin laal shayxaan rajiim shayxaana darbamaa taheetiin jechuudha
maqaa Allaha shayxaana darbamaa ta'eetiin rabbii keenya arrabsu jirta. Haala kanaan rabbii arrabsama. Ammoo ati akki taatu namni dogoggoruun Pole. amma okay, it's okay. Si amma sumaaf sirreessee beekadhu awwaan kabaja guddaa si qabuuf si sirreesse. Haya. Ifam. Ammoo rakkoon qabu yoo shayxaana galfachuu feete Lakin hin gashadhu maqaa Yesuus Kiristoosin an seexanan ifadha malee akka hin shayxaana galfachuu hoggaan siin jedhu dhaggeeffadhu mana galfachuu siin jechuu kiyyaa miti bar. Ifachuu jette? Yoo shayxaana hifachuu feete a'uudhu billaahi mina shayxaan rajiim jetta. San jechuun maali? Ani ni maganfadha. Allahatti maganfadha jettala. من الشيطان الرجيم شيطان درب مرة ربتي مقام فتي الرجيم in the blood of Jesus. اوكي انتي انو مو خدرا بسم الله الرحمن الرحيم يجون مكا الله رحمة قدات ايتين سيقالي دنيا رت الرحمن رحمة قداته دنيا رتي كافر في مسلمة جل في الدير رافس اكي يسوس كريستوس ابان سيني واقرا jallootaafis bokkaasaa numa roobsa aduudhaas ummata jallaa fi gaariifis numa roobsa jee rahmata godhaa katee duniyaa irratti hunda waa hundaafuu jechuu makluuqa uumama hundaaf arrahiim mu'mina qofaaf guyyaa qiyaamaa rahmata godhaa katee lianna wakaana bilmu'miniina rahiimaa مؤمن قفاف رحمة قداغته قويا كياما لأنه الرحمن أوسع من الرحيم الرحمن يكون مكا رحيم جورة رحمن كانت الربلا جتون دنيا رتهم داف رحمة قدا خانمو خصوصا أو خاصة للمؤمنين مؤمن قفافي قويا كياما كسقود أكاز يوبالي